والرسمين وأمبرا فكاتي كمرة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمبرا يدوها سوى في الليل دهنه، ولكن أمه لما تكو لما مجلساتي وجه والكبتي gaafii gaafachuu kana miti awwan barbaade jechuun namni gartee itti gaafatamummaan irra jiru tokko itti gaafatamummaa irra jiru san yeroo irraa yerootti deddeebisanii yaadachiisuu waa hammeenyaan qabu jechumaaf hin dhufe. Rabbiinis Qur'aana keessa gartee wadhakir fa inna dhikraa tanfa'u al-mu'miniin jaa nama rabbitti amanee yaadachiisni fayyadaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Warri immoo majlisa gubbaa taa'aa jiran rabbitti amanuu qofa osoo hin taane warra silaa rabbitti amanee hoogganaa jechuudhaan achi dhaqanii kanaaf isaan fayyada je'eetuma yaaduudhaan hin gartee hangana dubbatuu barbaade. Wanni dubbatuu barbaade sanis dhimma majlisaatii wajjin wal qabatee yeroolee dabarte keessatti olmoos har'a waggaa 5 majlisni waggaa 5 eeggoon siin joo kan xiqqeessee san jechaa jira beekaa xiqqeessee maaliif jennaan jijjiirama mootummaa akka dhufee wajjumaan jijjiirame majlisni waggaa 8 jala jira jecha. Olmoos har'a wagguma 5 jennee haa fudhannu. Waggaa 5 kana keessatti maal akka inni dalagee gaafachuun barbaade nama silaa dhimma kana waliin wal quba qabu keessa jiru qaama kana qaama gartee majlisa keenyaa keessa jiru nama gaafadhes nan qaba. Namni nan gaafadhe sun bakka hedduutti dalagaa kolleejjiidhaa fi madrasaalee eegalchiifne waan jedhu naaf hime. Anammoo an information isaanii qaba sirriitti hin qaba. Madrasaan eegalchiifamee fi kolleejjiin eegalchiifamee sin jiru hundi dhagaa bu'uuraatu kaayametti hin beeka. Hangan qoradheerraa isanumaan argee dhagaan bu'uuraa kaayamuu quban qaba. Dhagaan bu'uuraa bakka hedduutti kaayamuu quban hin qaba. Sanii alammoo waan jiru yeroon gaafadhu waa hedduutu gartee miila nu qabee jira waan jedhuun nama gariirraa argadde warra gartee qaama majlisa keenyaa keessa jiru jecha. Wanni miila nu qabe jedhee inni natti hime garii waan gartee sooshaal miidiyaa irratti himuun nama qaanfachiisu walwaanii himuudhaaf illee hin taatu illee hin bareeddu. Kanaaf san numan dhiisa waan dubbachuun taane san jecha. Walaakin ammoo dhukkubni bakka qaanyii nama qabe qaanyii fixatee baanan sanii inni dubbiin tun gartee tan sirrooyne taatee fuula dura haaluma kanaan itti fufu taate majlisa kana yaadachiisumaaf warra gartee obboleeyyan keenya sheekota keenya ustaazanii fi gartee khaadimtoota hawaasa muslimaa warra bakka san irra taa'aa jiru yaadachiisumaaf majlisa kana namni hoottaa jee fuudhetti kan hin jiru aarsaa guddaa itti kafalame hoottaa jedhamee fuudhamee ittiin kan namni isinii galee aarsaa guddaan itti kafalameetiti jijjiirama mootummaadhaa kan maan tana dhufe arra gartee paartiin badhaadhinaa jijjiiramaa je'ee hawaasa hunda hubachiisaa jiru kana jijjiiramni kun dhufuudhaaf sababa kan ta'e dhimma majlisaati jecha. Kana namni sirriitti hubatuu qaba. Jijjiirama amma dhufe kana namni sababa ta'e obboleeyyan keenya kan muslimaa warra lubbuu isaanii wareegan guyyaa tokkichatti nama 6 dhabne jechuun lubbuu hedduutti gabbarame jechuu barbaadeeti dubbii sanatti lubbuu hedduutti wareegamee bakka gartee arraan tana isin gartee sheekotiin teenyatuun taa'aa jirtan tana akkasin as dhuftaniif akkasin bakka tana teeysaniif bakka tana akka isin teeysaniif of osoo hin taane akka isin as dhuftanii hawaasa muslimaa hunda khaddamtaniif isinii gale hawaasa muslimaa hunda tajaajiltaniif lubbuu hedduutu aarsaatti godhame nama hedduutu tumame nama hedduu gariin isinumarraahu hidhamtaniititi hidhaa keessa turtanii wanni hidhaa keessa turtaniifis hawaasa khaddamuudhaafi wanni gaafsan aarsaa san kafaltaniifis warri gaafsan biyyarraa bahe wanni biyyarraa baataniifis hawaasa keenya kana tajaajilaa rakkoo inni keessa jiru kana isarraa furraa dhiibbaa isarra ga'e kana gartee cunqursaa hawaasa muslimaa ahlu sunnati wal jamaa irra gahe keessaa baafna waan ja'uuni gartee gaafsan kan isin qabsaawaa turtan jecha. Arras wanni jijjiirameen jiru isinis baay'ilama gaafsan seentan san akkasumatti bakkarraan jijjiiramina jechuu barbaadeeti. Hawaasni gaafsan waan san amaanaa koomitootatti kannatee jala deemaa ture san arras amaanaan san anumaaf galtii jee taa'ee eegaa jira beeytanii. Anumaaf galtii wanni hundi anumaaf sirraawaa akkam barbaadutti
islaamummaan kiyyas naaf babal'ataa rakkoon irra geesses majlisni kun na cinaa dhaabbataa waan jiru if keessaa qaba hawaasni waan kana gartee akkasitti beekanii irratti dalaguun gaariidha akka hawaasa muslima Itoophiyaatti nuti majlisni tokko malee lama hin qabnu tokkichuma qabna majlisni tokkichi nuti qabnu kun itti gaafatamaa dhimma muslimtoota guutuu waan ta'eef dhimmi muslimaa ana laalchisa dhimmi gartee islaamummaadhaatii fi hawaasa muslimaa ana laalchisa waan jedhu gubbaa dhaabbatee dhaabbatoota gajjajjabeessuu kaduraan hin jirre jaaruu kaduraan jiru immoo gartee babal'isuu isni galee mootummaadhaanis wal mari'achuu irrattis haa ta'u ifiifis gartee waan takka takka gartee nashaaxa garagaraa dalaguu irratti haa ta'u san irratti osoo xiyyeeffatee bareedanatti fakkaata hanganuman dhaamsa dhaamuudhaa dhufe malee wanni addaa wanni dubbachuudhaa dhufe hin jiru hanuman isiniin ja'a waa hundanuma komattaa'ee jira laa hin komanne majlisa baay'ee majlisni kasilaa sirri komatamuu beeka yoon komachuudhaa keessirratti hin komachuu danda'a maaliif yennaan waggaa 5 jechuun umrii namni itti fuudhee anuu eegan fuudhee waggaa 5 amma ganaa eegan nikaa haa'u godhadhe jecha ilma guddaa tokkoon qaba amma isinii gale warri waggaa 5 dura fuudhe amma ilmaan isaanii qaraatitti argachuudhaaf wagguma tokko wagguma lamaatu hafe waggaa kana guutuu maal dalaydan jedhanii komachuun ammoo dirqama hawaasa muslimaati namni calliseetuma waan akka inni taa'ee nama eeguun jiru isinii gale maaliif jennaan wanni kun waan gartee mootummaa yaameetuma koottaati waan kana fudhadhaa jee osoo hin tahin waan aarsaan itti kafalamee ka'e egaa aarsaan kafalamee booda mootummaanis gartee waan ta'a gartee uummata kana bakka buusuuf hin qaba carraadha amma sonni tun carraadha carraan lama deebitu carraan fuula dura dhufu kabiraatti haa malee kanaa miti kanaaf carraa takkitti ara dhuftee nu harka seente tana namni muslimaa fayyadamuudha qaba majlisni keenyas carraa gartee isa harka seene kana carraa hawaasa ifii khaddamuudha kana carraa ummata muslimaa kana gartee cinaa dhaabbatuudha ummata muslimaa jajjabeessuudha kana itti fayyadamuudha qaba waan ja'uun yaada kannataa jira kanan isiniin ja'a baarakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum kanuma jechuuf maal balleeysan naan jee la maal tolchitanii naa himaan jechuu jira malee waa balleessitan hin jenne maal tolchitanii naa himaan jechuu jiran maal tolchan hangammaan tana maaliif jennaan yeroo hunda yeroon biyyatti galiniin gaggaafadhan isiniin jee warra qaama kana keessa jirus tokko tokko yeroon arginiin gaafadha waan jirus ni lallaala waa hedduu takka ni jijjiirama jennee eegaatis turre gaafa dura gartee isaan ol baafne irraa kaafne yeroon gartee nama jajjabaa isaan keessa jiru gariifaa gaafa dhina rifachiise wanni isaan naa deebisanii rakkoo kanaatiin nu qabee jira naan jedhanii rakkoo gurguddaa lama nuuf himanii rakkoon lammeen isaan himan san lachuutu hawaasatti gabbaasuun taatu rakkoo fokkottuudha rakkoo isaanumti gartee manuma keessatti balbala cufataniituma fixanii waan bareedan hawaasatti hin gabbahuu qabanii inshaallah rabbi isaanii wajjaa jiraatu rabbi isaan haa gargaaru nutis isin duuba jirraatii isinis nu jabaadhaa nu harkatti lallaafina amaanaa hawaasatti isin harka jira amaanaan hawaasaa kun ammoo amaanaa gartee waggaa 5 isin harka jirtu kana boodas gartee hanga gartee rabbiin achirra turtan isiniin jee amaanaa kana bakkaan gahuudhaaf hawaasa muslimaa kana sirriitti khaddamuudhaaf hawaasa muslimaa kanas gartee waan inni silaa amma duras gaafataa ture san gaafileen guutuun akka isaa deebifamtu taakka lammaffaa ammaas gaafilee inni gaafsan hin gaafatin ammatti gartee ka gaafii ta'ee ka'uu danda'u lama sadaffaa ammaas gaafilee carraan uumtuutu jira beeka yeroo tata carraatu gaafii uuma carraan amma argame biyya keenya keessatti carraa guddaa akka hawaasa muslimaatitti carraa guddaa arganne hawaasni muslimaa carraa guddaa arganne kana immoo itti fayyadamaa jira laa persentii dhibbarraa persentii takka fayyadamu jira jee yaaduun dhibbarraa takka fayyadamaa jira jee yaaduun carraa guddaa kana jecha akka dhuunfatti namni dhuunfaan itti fayyadamuun ni mala carraa kanaa beeka namni dhuunfaan akka muslimaatitti namni dhuunfaa tokko an itti fayyadamuun kiyya ni mala dhaqee akka nama muslimaa tokkotti walaakin ammoo akka hawaasa muslimaatitti jechaa jira siyyele akka hawaasa muslimaatti akka dhaaba islaamaa guddaa biyya san keessatti kophaa ifii jiruutitti maal irraa fayyadamu jira maal hawaasa keenyaaf lafa kaayaa jira majlisni waan jedhu sanuman yaada dhiheeyse malee komiillee miti tuni isin duuba jirraatitti jabaadhaadha walaakin ammoo waan irra jirtan kanas bayyanataa ummataafis bayyanachiisaa rakkoolee isin jidduu jirtu san rakkoolee gartee mana keessa jirti ja'an san rakkoolee san duraa sirreessaatiti gama dalagaa guddatti tarkaanfadhaa jechuu barbaadeeti kanuma salaamu alaykum